Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qeddoo YouTube subscribe like gochuun na jajjabeessaa isiniin jedha qimaamoochee kiyyaa. Egaa Ermeelaanii Ruutaadhaanii Abrahaamiin sababa maaliidhaaf dhiisiftee annan barbaada atattamaan eegsisii yoo eegsisuu baatteetta ta'e immoo rakkoo guddaatu sirra gahaa yoo jettu jechuudha. Kanii ishiin jetteeni jalqaba irratti Abeelii fi Ermeelaanii ani baay'ee simmeetaawii ta'eera Abrahaamidhaaf kun hin malu ture. Sababa ishiin dhiisiftee fi nu'ii fi wanti nu gale tokkollee hin jiru. Ishii bichaatu humna qabatti fakkaate. Egaa wanti ishiin taasisaa jirtu kuni nama hundumatti iyyuu ulfaateera. Namootatu dudduuba jiraatee jabaadhu jechaanii jira laata. Abrahaam miskiinadha, homaa tokkoyyuu hin beeku. Ani garuu baay'ee tokko natti dhagahameetu jira. Humnaa olii homaayyuu wanti inni balleesse maaltu jira? Maaliifis hanga kanaatti akka isheen deemtee naaf gaaffiidha jette jechuudha. Egaa Abeelillee akkasuma jechuudha. Kuni jechuudha haalli caawaa budbuxoo jechuudha. Ani dhiiruma budbuxoon jibba bara koo keessatti jechuudha. Dhiirri lafa dhiiraatti argama malee lafa dubartiitti argamu hin qabu. Kanas immoo egaa kanii gochaa jirtu Ermeelaadha. Ermeelaan immoo jechuudha doolaara gurshiti jechuudha. Egaa ani maaliif akka Abrahaamidhaan dhiisiftee abbaa mucaashiitii hin beeku. Abrahaam jechuun nama addaatidha. Abrahaam obboleessa keenyadha jedheeti kan inni dhaadachaa jiruun dhuftee gaafa isheen dhuftu egaa baay'ee na barbaaddanii ariifattanii na waamtanii maallaan jechuu barbaaddan jedhaa waan dubbattan jetteen jechuudha Ruutiyyeen jechuudha. Garuu baay'ee kan nama ajaa'ibu jechuudha. Homaa akka waan ishiin homaan gooneetti kan isaanii yaadaa turanii hunda isaanii lafa isaan jiranii jechuudha. Isaan duchistee jirti jechuudha. Haa ta'u malee Abrahaam maaliif dhiisiftee sababni maalidha akka teessistu barbaada jette jennaani baga jette maali yoo dhiisisee maal si galche kun si dhibaayii yoo barbaaddetta ta'es iyyuutti si dabaluu nan danda'an ture. Ani garuu nama waan akkasii yaadu miti maleedhaayi. Inni immoo akkatti isaan caraccarsiisu maalidha suutuma jedhii jetteen jechuudha. Naannanga kanaan ta'eeyyuu yaanni jetteen jechuudha. Egaa isa ati taasiste kanaa nuti sirratti taasisuu waan dadhabne sitti fakkaate yennaanii yaaddee turte taasisi na agarsiisi jetteen jechuudha. Innaa ani jette waasidhaan dhiisisee baasuu nan danda'a. Akkasumas immoo miskiinadha, wanti inni beeku tokkollee hin jiru. Inni hanga kanaatti irratti raawwatte maalidha? Gaafa inni sitti siqee ofirraa sissitaa. Waan baay'ee siif godhe waan baay'ee siif ta'eera oolmaa isaa dagatteette jechuudha. Asirratti wanti isin hubachuu qabdanii jechuudha. Ermeelaanii osoo Abrahaam faana gaa'ela dhaabbattee isa dhugaan siniin jedhe waliin hin jiraatan. Namni gaafa ala jiruu fi gaafa waliin jiraatu tokko miti jechuudha. Yeroo baay'ee gaafa ala jiran baay'ee wal jaalatu, baay'ee iddoo waliif qabu. Gaafa garuu waliin galanii jireenya eegalanii waan baay'eetu jira jechuudha. Ruutaan immoo akkamittiidhaan akka Abrahaam faana dhufte, Abrahaam akkamittiin akka Ruutaa faana dhufe ni beeku jechuudha. Miidiyaa irra waan hundumti isaa jechuudha har'aan turre jechuudha. Sin garuu jala kan deemtaniif Abrahaam jala tokkoof tokko irraa nyaachuu, irraa dhuguu, baqattinfata jechuuf Abeelis ta'e Ermeelaas ta'e jechuudha. Ermeelaanis qabeenyaa qabaatti maalaa taatu jechuudha. Innaa inaaffas qabeedhaniin yoo inaaffite abbaa manaashiiti. Qullaa kan jala ciifte eeyyee inni naaffiti. Maaliif inni naaffine? Ani bashannansiisee sammuunsaa firii taanaan inni gammannaan inni kolfinaan inaaffansi gubee jetteeni. Sana booddee egaa ishiin akeekkachiisa baay'eetti laattee maatii Abrahaamiittillee jechuudha obboloonni illee isaan dhiphisaa jirtu. Maaliif isaan dhiphistu? Nagaa maa dhowwitu jettee jirti jechuudha. Garuu ati maaliif akkana ta'aa jirta Ruutaa?
naguma keetii ofii fayyaa qabdaadheen habeen in dhukkuba hospitaala geessi maramarsiisin jenna እና ደግሞ jechuudha ganaa sin gubdee ganaa sin waaddee jechuudha ruutaan yoo argitan itti ta'e lafa isaa waamanitti jechuudha qooma shidhatte sinnitti ettee jechuudha fataa itti qooma shidhatteetu angabagabdee labalabdee gadi isaan dhiste jechuudha ibiddaan dhugaan siniin jedhe osoo naasofna hin dubbanna jedhan yoo ta'e ruutaan namni tokko yoo hin qixxaatan malee hin qixxaatan cincasite jechuudha na garuu ruutaan asirratti jireenya gadi bayii jireenya keenya keessas iddoo ishiin jetteenitti an akkattan jiraachisee si agarsiisu nan barbaada jetteen jechuudha. Haati samaanaa Ermeellaa fakkaattu amma haati samaanaa baay'ee jiraachifte maaliif akkati barbaadde iyyuu hin beeknu nuti jechuudha Abiraam kanaan jechuudha na ani hin beeku innaa ani sodaachaan jira jechuudha isa dhugaa. Baay'inatti na sodaachisaa jira wanti yaanni ishii jechuudha hanga kanaatti akka ishiin dubbattu hanga kanaatti hanga loltuutti hanga kanaan akka tanfaraaccaccutti maaltu si gate abbaa manaa namaa jechuudha ija baaftee jechuudha miidiyaa irratti akkana baate namni mulan akkatti koomentiin si labalaba argiteetta akka jetteen immoo jechuudha achirratti iddoo tokko irratti jechuudha ruutaadhaanii namni hanga si arrabsu dirasiitti namna hanga si jibbu dirasiitti maaliif deemta jettee maaltu jibbisa ishiin eeggadda qabdee sistee obboleessi abbaan jettanii tan carcar namummaa inni hin agarree buziyya kaleessa akkamitti waan ruutaan balleessite tokkollee hin qabdu jettee ittaasawaa turte abeelitti jechuudha inde wanta hojjechaa jirtu kun gaarii sitti fakkaate sin fayyadu dhugaan siin jedhe ila sin fayyadu anatu siin jedhe jireenya namaa keessatti simmeetii kee bichaa jechuudha simmeetii kee bichaa ooftu sitti fakkaatiin Ermeellaa waan baay'eetu jira jireenya namaa keessaa of eeggachaa yoo tarkaanfatan gaariidha boonyi dubartii kanaa miidhamni dubartii kanaa boruu waan sii kennu hin beektu waan harka kee keessa kaa'amu hin beektu ofii kee miidhamu sii wayyaa osoo baatee hoo jireenya kana keessa dhiiste jechuudha Abeel immoo jechuudha hin shukshukiin jala deemte dhugaan siin jedheen shushukiin otoo qinxisi sirraa godhanii jechuudha afaan keessa si kaanii gabaa keessa si deemsisanii si fa'i jechuudha ammati dhiiraa jedhamtee waamamta ammati innaa jechuudha eegaatum ishee akkasittiin gubatte maal jettu jechuudha yoon barbaade nan baasa yoon barbaade innanidha innaan akkana innaat akkana gootu innaat akkana jettu kana yoo dhagaye maaltu itti dhagahama abbaa mucaa keetii nan bageetteen jechuudha ammas osoon barbaadeera ta'e osoon fedheera ta'e ani nafaan hin jiraattaa osoon jedheeni elaqaataan si baasan tureeyyuu amma kanayyuu fidee yoo barbaaddeetta ta'e akkati jireenya keenya keessa jireenya isaa keessas baatunanii gochuu danda'a gaafa hin jettuuni meerru dhugumati dhiiradha taasisi jetteen jechuudha lakkisi agarsiisa jetteen turte jechuudha innaa ruutaanii asirratti jechuudha ati akkani na filatuun si taasisaa sitti agarsiisa jechuun hin qabdu jechuudha ati filannoo keessa of galchuu hin qabdu maaliifi ati haadha manaa isaa waan taateef haadha mucaa isaati waan taateefi biyyatu beeka waan ta'eef kana gallamoota faana wanni galuu hin qabdu jechuudha fukukkuri sadhan sana galuu hin qabdu jedhan akka kootti akkasumas immoo adeemsi ruutaan deemtuu fi namoota baay'eedhaaf hin galle garuu ruutaanii Abiraam faana jiraachuu hin barbaaddu Abiraam faana ta'uus hin barbaaddu jalqabas immoo silaananii Ermeellaa fideedhaa fi Ermeellaa silas keessa galteefidha ennaan ani durayyuu waan baay'ee dabarseera jettee Abeelitti illee himtee jirti jechuudha ruutaanii Abiraam faana hadda baatee Ameerikaa galuuf akka jirtu eega dargitaniittu Abiraam maal akka jechaa ture anarraa yeroo hadda baate biyya keessa akka fagaattu akka biyya biraa deemtu dhokattee akka jiraattu jedheeni dubbatee ture jechuudha innaa waan baay'eetu jira jechuudha anillee dubbisaan ture beektu tiktookii jala seenaa irra jechuudha viidiyoo isaanii namoonni gaamuu muraniitu achi geessu mitire tokko maal akka jedhe miti akka jedhe beektu ruutaa kanaa tokko miti kudhaniyyuu otoo ishiin deesseetti ta'e dhiirri ishiin hawwineen jiru jedhe garuu inni dhiiraadha jechuudha gaaddoonni jiru beeku afaan oromootiin barreesse innaa hin hawwamti
xiqqinni jettee jechuudha simboo ishiitiin. Gadi jechuun barbaadu kufuun barbaadu si jammar ko Oromoo yoom kufee beekaa hin kufuun in xiiqata randa ba'uu ba'a malee bakka waan ta'u ta'a malee Oromoon hin kufu. Intala Oromooti isheen jechuu jaaladha bichaa jechuudha ambalabbali ruutaa goota dhugaan siin jedha aniyyuu dubartii ta'e siinaafuu jalqabe dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha jabina kee akka itti dhaabbattee wajjin eenyuma isaaniitiif deebi akka itti laattu